jiruun biyya ormaa maal jireenya jedhu danda'uudha malee obsuudha lachitti maal godhu yoom kanaan ifeete rakkoo farkan kennuutu si baasee biyyaa anani jedhamneetiya anaa nyaatu biyya qomootootiya anani jasabatiya anani jedhamneetiya yaadadhu yaa rabbiitiya yaadadhu yaa gooftaatiya. Lamada waan kana hafuutan yoo taatan ifiifuu mataa keessaniifuu rakkoo qabdan. Rakkoo qabdan warreen ganaa waan kana fuudhanii yaadaaf qabdanii tamaam du'a ifiif ajjeessan malee namni isin ajjeessan jiru. Sanumaafuu asirraa sagalee nuutaa injiina ka amma duraa hatee taa'e. Hatee ka ganaa ammoo haafe lamada waan san fuuneeti yookaan jijjiirama. Jijjiirama sawaan san fuuneeti jijjiirama finnee biyya teenya keessa waa gorannee sanii jijjiirama finnee tujjaarraa jettanii warreen yaadaa qabda yoo jiraattanii odoo kana dhageessanii odoo ilmaan namaa lubbuun boo'u jirtanii waan san fuutanii wallaahi billaahi suudiin isin ajjeene ifiif ajjeeftanii tana booda warri ta'e immoo ta'ee jira haduu deemus rabbi harkarra haa qabu haduu is rabbi rammataa. Yoo ritika. Yoo tika. Amaa jaayinaa jiru. Nagumaan tiati. Yoo. Yoo tika. Magabda. Nagaan ka bollam ya kam nagam kabda to. Yoo tika. Sab se yaa tika. Umaan jenne umma ye umma rabbi je to dufe male namni isaan umma wana godhun danda'ani. Yoo nyaatero sirraa kota yoo rabbi ka kalle wallahi billahi ati kota yaa tika wallahi billahi nuqa sirraa be kota yoo tika rabbi roona bitu. Lakki umma ya gama isaanii tingata beete isaan dhaammaddu jaani gama ilma namaatiini. Yaa ummaati ya kabadaa saabaa se yaa tika. Maalima. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota kabajamtoota kiyya qaqqaalii fi gaarii nama. Deebi'ee dhufeen jiraarraa maaliin deebitee duniyaan maal qabattee nu deebitee jechuun keessan oolamu. Duraan dursee hordoftoota kabajamtoota keenyaa qaqqaalii ilmaan Oromoo qaqqaalii fi kabajamaa ammallee rabbi nu haa kabajuu rabbi bakka jirru hundatti nu haa qaaleessu jechuudha. Hordoftoota keenya oduu hordoftoota keenyan ta'in hundi keessanuu ilmaan Oromoo warreen taatan arra duniyaan maal qabattee dhuftee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa arra dhimma kiyya odoon ta'in ta dhimma kiyyaa akka nama tokkootti rakkoon qabuuchi keenya jirra jechuudha. Ilmaan Oromoo warreen biyya adda addaa keessa jirtan anarraanillee kaasee namni biyya teenya keessa jiru hin jiru jechuudha. Oromiyaa keessa hin jiru biyya namaa keessa jirra. Warreen biyya namaa keessa jirtan hundi keessanuu sagalee walii taadhaati. Warreen biyya keessa jiran akka biyyarraa hin baane. Warreen biyya keessa jiran biyyarraa hin baane. Ilmaan Oromoo warreen biyyaa yaa'anii maallaqa guddaa san biyya warrarraa yookaan akkuma sangaa gurgursiisanii yookaan dachii gurgursiisanii yookaan mana gurgursiisanii biyyarraa karaa biyya Arabaa warreen yaa'an hundinuu anarraan kaasee namni jireenya bareedaa jiraachuu hin jiru. Hordoftoota kabajamtoota keenya gizee akkanatti dhiqannee as baanu wahuma jireenya bareedaa jiraannu isin fakkaatti malee. Jireenya bareedaa biyya namaa keessatti xiqqaattus guddattus namni biyyatee keessatti yoo dalagatee biyyatee keessatti sadaqaa kadhatee qaanii isin qabdu hamtuu isin qabdu biyyateeti haasi nyaattu malee biyyatee sanirraa baatanii jireenya biyya namaa yookaan warra TikTok irraa taphatu yookaan ta'anumarraan kaasee sooshaal miidiyaa kanarra irra guddaa guddina keenya cinqii fi hiraariitutu sooshaal miidiyaa kana nu baasee jechuudha. Arra silaa nutti toltee akka ilma namaa takkatti nutti toltee jireenya qabeenya bareedaa qabaannee yeroo sooshaal miidiyaa fi TikTok fi kana hundarraa akkana godhannu hin qabnu jechuudha. Isin waan bashannanaaf yookaan maalleeyni nurra kutee yookaan addunyaa akka goonu dhabnee sooshaal miidiyaa kanarraa akkana godhannu isin fakkaatti keessaafuu warreen biyya jirtan jechuudha. Nam viidiyoo adda addaa waan adda addaa sooshaal miidiyaa kanarratti laaltanii akka biyyarraa hin baane. Lammaffaa warreen biyyarraa baatanii
biyya keessaafuu biyya Yaman keessa jiraattan deebi'ee biyya Yamanii fi karaa huduudaa fi karaa Suudii huduuda Suudii irra jirtan loo samaat nin dalagadhettee biyya baate dalaguun qaanii sin qabdu hatuu fi sharmuuxuu qaanii qabu malee dalagachuun qaanii qabdu dalagaanis wanni rabbiin keenya tamaam wanni rabbiin keenya halaal godhe waa dhibba takkaa jira wanni dalagatan wanni isin himu waa dhibba takkaa jira wanni dalagatanii xiqqoon dalagatte san keessa rabbiin barakaa sii kaa'ee jijjiiramaa sanqa xiqqoo keessatti fiddu waa hedduu jira rabbumaa jaa waan amma ilmaan Oromoo imimmaan haadharra dawwala dhujanii haati kanatti odoo bochuu du'a ni duutaa janii itti himanii ajjeesan arku jirtan jeet yaada waanin tana jee isinii himumti social media tana guuturra gadhiisanii facebookaan tiktokiin viidiyoo san arkachuu dandeessan viidiyoo haadha dawwalanii ummaatiyya wallamnee jirraa jee waan mucaan san itti dubbachuu jiru hedduu takka nama gaddisiisaa akka nama takkaatti jechuudha. Sanumaafuu ilmaan Oromoo warreen biyya keessaa baatanii biyyarraa baatanii biyya namaa jirtan loo samaatti dhiifamaa wajjiin yoo dalagattanii ni dalagannettanii warreen silaa biyya tana keessa jirtan Yaman yookaan Suudii yookaan huduuda Suudii keessa jirtan yoo ni dalagannettanii karaa kadeemtan taatanillee kan nasiibni keessan Suudii isin naqee silaa biyyarraa warreen biyyarraa baatan isin jee Khasuudi isin naqu isin naqe khasuudi isin karaa yaa'u jirtanii isin nagaan odoo waa takkan fuune isin sobanii nama biyyarraa amma bee nama humaan beeyne raashina yookaan waan nyaatan jettanii waan silaa qadiyyaa ittiin nama dabbaraa fuutanii akka karaa hin qaxxaamurre hundi keessanuu ilmaan Oromoo hundaafin himu jira ammaas warreen karaa kana yaa'u jirtan sinqiitee sanii qonqootee sanii jettanii waan san isinii hin beeyne warri isin dura biyya tana keessa jiru warri waan san dalagu jiru antana jeellee maqaan dha'u biyya tana keessatti wanni sanii qadiyyaadhaa ni beeytanii hordoftoota kabajamtoota keenya ilmaan Oromoo haarii arra biyyarraa baanii karaa deemu jiru qonqoodhaa sinqiidha janii irratti hidhanii ilmaan namaa meeqa galaafachaa jiranii gocha kana hunda kadalage ilmaan Oromoo walirra dalaga malee alagaan kana nu godhaa jirtu hin jirtu. Hundi keenyaa'u ilmaan Oromoo waan kana ilmaan amma biyyarraa ba'ee waan akkanaa kana irra fiinee waa hedduu jira jimaa jira waa hedduu jira sanumaafuu maqaallee dhuunfaa dhokkumaan isin hime ilmaan namaa haarii amma biyyarraa ba'an oduu haatii jala gorortuu oduu haatii jala boochuu warreen biyyarraa dibicha gurguranii dachee gurgursanii biyyarraa bahan waan san irratti hidhanii qadiyyaa dabbartanii rabbii warra ilmaan namaa akkana qadiyyaa dabbaru jiru qadiyyaa ta'e rabbi isin haa dabbaruuti ilmaan namaa miskiina biyyarraa baasuus dhiisa an akka mataa kiyyaatti daawwattoota kabajamtoota kiyyaa akka mataa kiyyaatti takkaa jireenyi natti tolee jira Yaman keessa yookaan jireenya bareedaan jiraadhu jira jee takkaa hiriyaatti yaameen beeku ammallee warreen viidiyoo sana agartan nuti keessaafuu warri Yaman keessa jiru ilmaan namaa warreen dachii gurguree deeme san guutuun agabuu karaa shaaraa mootummaarra bula. Shaararra agabuu deemanii sadaqaa kadhatan. Sadaqaa kadhachuuf biyya ta'e sanatti silman kadhattu. Sadaqaa kadhattee qonqootan yoo barbaadde biyya teenya wahii dhabamte. Biyyarraa maallaqa guddaa san baasanii dachii gurguranii mana gurguranii biyya namaa keessa deemanii Yaman keessatti akkana kadhatanii sadaqaadhaan nyaatan. Waan isin jiru tana na dhageyaadha yookaan TikTok irratti nama akkana bashannanu yookaan nama dhiqatee dirqamaatu itti tolee dhiqachuutti hin jira warri dhiqatee akkana nagee qabatu tun anarraan illee kaasii nutti toleetii miti dhaamsa kana eenyuuf hin dhaamu jira warreen biyyaan bahin warreen viidiyoo teenya tana daawwattan guututti hundi keessanuu biyyarraan bahina nuti toleetii miti kana dalagu jiru abbummaan fedhee itti tolee hin jiru hundi isaatu warri itti tolee jireenya bushaa jiraachuu jiran. Amma tokkoffaa warri waraqaan qabne biyyaanan keessa jiru tana Yaman keessa nama waraqaan qabne qabaniiti xarafa adanjanii xarafa magaalaa Yaman keessaa darban sanumaafuu nama haariya amma biyya tana seen achirraa magaalaa tana deebuunis amna guyyaa meeqa sanumaafuu viidiyoo tiyya tana akka nama hunda bira geessu tamaam tadhimma kiyyaa rakkoo hin qabdu ilmaan Oromoo afaan takka dubbanna afaan Oromootiin isin dubbachuu jira sagalee tiyya tana akka nama hunda bira geessu sheer walii godha daawwattoota kiyya hundi isaaniitu ilmaan Oromoo akka karaa kana asin deemne akkumaan isin jee obboleettiin tiyallee dheenyuma kana dhufte uban qabu odoon hin dhufin jettu namnummaan biyyaa joolleen asiin Suudii deemtee biyya buute biyyarraa obboleettiiteetii Yaman irraa siyaamaadhaan
obboleettii teetii siyaamaadhaan akkasitti obboleettii tiyya karaa kana oofanii fidanii wallahi silaa arra akka nama tokkootti waa harkaa qabaachuu baadhee akkasi sareen itti qalamtee jechuudha karaatti iyyisiisaa obboleettii tiyya ammaan lubbuu irraa baasaanaan jee obboleettii tiyyatanii wajjila dadhee akkasitti bikkaan seenee maallaqa san fuudhee ergee fi akka karaa na bira dhuftu godhe jechuudha. Alhamdulillah biyyatti maalatti itti baafte san siifin deebisanaan deebisannaan jaalattus jibbitus maallaqa keenya nu ergi jaan jechuudha. Eega manaa baatee ichi geesse je'etumaan eega isiinis hamiltee je'e maallaqa san irraa buusee akka na bira dhuftu godhe. Ilmaan Oromoo hundi keessan hunda geessan jechuudha. Jaalanneetii miti nuti biyya namaa keessa katattaa'u jiru. Akkatti galluu dhabneeti. Akkatti galluu dhabneeti. Mataa namaa meeqa dhalleeti. Ilmaan anallee ta'e fakkaattuun akkatti jaallee ta'e gaafaan boo mataa kiyyaan hin bee. Namni gaagizee jaarsaa jaarsii ta'e ilmaan dhalata akkatti galan dhabanii hundi isaaniitu tattaa'u jiran. Malee namni biyya fi jibbeen jiru yookaan jireenya bareedaa jiraanne yookaan toltee keessaafuu Yaman keessatti warri as jaana jiru biyya teessan keessa taati sadaqaa karadha. Yoo biyya teessan keessa teessanii sadaqaa karattan harka 100 karra jira. Karaa kana ol yaatanii as dhuftanii yookaan firraa jijjiirre yookaan wanti fuunee firraa jijjiirree tujjaarree biyya gallee waa goran la kun fudhataman qabu. Nama hedduu garree hawaan saniis fuudhee niis dalagee niis maallaqa fashjee niis wanti jee aakhira odoo deemu takka harka namaa gala takka harka mootummaa gala. Awwaaniin jee taratana jeetis addeessiniin babaasu jechuudha. Ni beeytan hanqa tokko sanumaafuu namni ilmaan muslimaa taatan. Jijjiiramni waan bideentii fuudhanii isinirraa jijjiiramtu isin raafu. Jijjiiramni waan haraam fuudhanii isinirraa jijjiiramtu isin raafu. Waan san nama waan meeqa maqaa dhabuun fadwaa daawwattoota kiyya waan san nama makiinaa irraa bitatee dachii gurguree biyyatti makiinaas bitatee makiinaa asirraan galchee dachii bitatee biilla akka ajaa'ibaa kana jaarratee fooqii san gurguree makiinaa san gurguree itti aakhira as keessa deebi'ee maraatee umaamaa guuruu 100 takkaa jira. Yoo dalagattee xiqqoo qabdu walirra kaayattee humnateetiin akkanatti hurkutee dalagattee walirra kaayat barakaasiif qabdi yoo masgiidaaniin jaarette wanti haraamiin qabdu jechuudha. Sanumaafuu ilmaan Oromoo arra ani akka nama takkaatti haati gizee akkasitti ilmoo dawwalchiisanii haadhaa fi ilmoon walitti dawwaltee bochuu akka mataa kiyyaatti hedduu takkaan gaddee. Ilmaan Oromoo hedduu akka gadditanis arkeetiin jira jechuudha. Viidiyoon Feesbuukaa fi TikTok irra deemu jiru hedduun arkee jechuudha. Haduu isra bira mataa godhuuf jechuudha. Warreen jiru fakkeenya isiniif haa taatu. Warreen jiru fakkeenya isiniif haa taatu. Arra ilmaan fuula keessan duratti choofanii lubbuu irraa baasan kun obboleeyyan keessanii alagaa miti. Hundinuu Itoophiyaa waan ja'a. Tarataraadhaan kan geessu jiran jechuudha. Dawwalchiisaa warra keessanitti dawwaladhaa janii. Sanumaafuu jireenyi kanaan argattan, jireenyi kanaan dabartan sin raafu. Warri ganaa kana fuunettanii sammuu teessanitti yaada qabdan, wallahi suudiin isin ajjeefne ifa jeeftan. Odoo beeytaniiti itti yaatanii jechuudha. Tana waan wal sossobnuu isin qabnu, waan wal irraachidhoo kaayicuu isin qabnu, waan wadhoo isinuu isin qabdu. Laal haa godhuuf. Isaan yaa Rabbi qawwee isaan ajjeesan isaan ni ajjeefne jaanii kara biraa meeysiiti irraa meeysiin jaa sanumaafuu Rabbiin isaan isaa baasu waan hin juun qabu jechuudha. Daawwattoota kabajamtoota kiyya wanni hin qabadhee isinii dhufe kana fakkaata hedduu na gaddisee gizeen galgala kana wanti seenu. TikTok fi hunda gizeen seenuu gadduma kanaatti wallahi billa akka nama takka booyetiin yoo kanarraa fudhatan taate yoo waan anjuu kana tokkoof gorsa taati dirqama anis ol bee waan yaada kiyyaa ibsachuun qabaa jeen as beechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa viidiyoo tiyyatana akka nama hunda bira geessu nama takkaaf gorsaati. Sheer walii godhaa warreen biyyarraa baaneeti kara biyya Arabaa yaanaa jettan keessaafuu odoo waraqaa hin baafanne odoo fiizaa yookaan paasaportii malee biyyarraa baatan if eeggannaa godhaa. Warreen dalagachuu feetan biyya namaa dheenee firraa jijjiirraa feetan biyya teessan keessaa karaa seeraatiin paasaportii baafadhaati. Yeroo waa xiqqoof dalagadhaa firraa biyya teessanii galtanii firraa jijjiiruu dandeessanii karaa seeraan alaa yaatanii namaa waanu godhee
yoo jettan ifiif lubbuu teessaniif baasanii nuti immoo warreen biyyarraa bahee akkatti baanee jirra warreen nu booda akka keenya kana taatanii akka hin kasaarree biyya namaa keessatti akkatti galluus dhabnee karaa yaanuus dhabnee tattaa'u jirra jechuudha. Sanumaafuu viidiyoo tana akka nama hunda bira geessu sheer walii godha ilmaan Oromoo warreen biyya keessa jirtan nagaa teessanii biyya teessan keessa dalagadhaa jiraadhaa qaaniin qabdu dalagaan biyya fi keessatti dinnichaallee solleessitan karaa makiinaa irratti isfaaltii irratti ol baa dalaanis dalagadhaa biyya Arabaa tana keessatti dhiiraatutu akkanatti Arabiyaa janii gaagiraa namni hin beekne jirtu gaagiraa oftee dhiirti biyya Arabaa tana keessatti dalagattee jechuudha. Qaaniin qabdu biyya teessan keessa dinnichaa karaa irratti dhiirti yoo gurgurte kuuliyoo godhan yoo hammaallatan qaaniin qabdu. Hannaa fi sharmuutummaa qaanii qabu malee biyya teessan keessatti dalagadhaa ifirraa jira biyya namaatti asii yaa'inaa keessaafuu karaa seera qabeessaan deemuu dandeessan karaa feetanii karaa seeran qabneen asitti biyya namaatti asyaatanii sareefitti hin qalinaan isiniin jaa ilmaan Oromoo wanni isiniidhaan murfe kana fakkaata. Yoo isinitti tole viidiyoo tana hiriyaa teessan biraan akka geessu sheer walii godhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.